Akkuma argaa jirtan dinnicha qopheessee jira. Bishaan ho'aan ibiddarra jira itti naqee dinnicha hojjechuuf deema. Nyaata ajaa'ibaa wayiiti. Dinnichaan bilchaate akkuma asitti argitan kana distii biraa irra kaa'ee harcee asitti zayitiif soofidda itti godha. Amma immoo harcee qopheessee jira kunoo. Bishaan danfaa jiru kanatti akkuma nama marqa hojjetuutitti bishaan kanatti naqaa waliin dhahee ibidda jala dhaamsee amma kana asirraa baasee akka qorruuf kun akkuma argitan kana asii baasee inni qabbanaa'ee akka biqilu ta'e booddee kun dinnichaa tolche kana itti naqee dinnichaa butuchee asitti walitti laaqaa jira. Harceef dinnichaa waliin miciqee kun haala kanaan akkana bareeda. Zayitiif soofidda qofaa wanti biraa wanti inni qabu hin jiru. Dinnichaa harcee zayitiif soofidda akkanatti laafaa bareedaa isaati. Ciree ajaa'ibaa hojjechuuf hin ta'a. Kunoo bakka jaatti akkana baafadhee maashaallah baay'ee naa ta'e dinnichaan firii lama qofa. Akkuma argitan kana kuni akka nama mulawaa hojjetuutitti yaasaa. Mulawaa osoo hin taane dinnichaa itti godhuun mulawaa irraa adda isa godhee ammaasis ibidda irratti bishaan danfaa naqee waliin dhahame. Haala kanaan akka namatti akkuma nama mulawaa hojjetuutitti ni yaafna. Kana fakkaataa cireen har'aa nyaata baay'ee bareedaa namatti tolu tokko ni laafaa. Daa'immaniifis nama guddaafis sirriitti ta'a. Nyaata dasama jedhu isin hunduu godhaa laayidha. Nyaata kana sirriitti yaadatti kennaa goomantii keessan eegaa. Ibiddarra kaa'ee jira amma. Eeleen ibiddarra jirti haa ho'ituuf akkasii yaasaa jira. Kana fakkaata kunoo. Amma eeleen ho'ite kunoo irra kaa'ee akkuma argitan kanatti bira dhaabadhee akka inni hin bokoyneef akka ishee akka nu jalaan taane akka inni ol hin bokoyne harkaan eegaa yookaan maama isaanis gadi qabdan rakkoon qabu akka ol hafuuran baafanne akkas akka mulawaa bokokuu hin danda'u kaameraa maal waan tokko hin qabu waan ta'eef akka hin gubanne akkana eegee kunoo bifa kanaan akkana itti galabbaxee waa baay'ee namatti tolaa ni lallaafaa hedduu tokko. Akkana fakkaataa bifa magaala kana argatee itti galabbate. Yoo hunda isinitti agarsiisuuf viidiyoon akka baay'ee isinitti hin dheeranneef akkana dafee dinnichaanis waan xiqqoo bilchaatee harceen kunis bishaan danfaan naqamee baay'ee bilchaatu sa'aatii dheeraa namarraan fudhatu waan daqiiqa 2-3 keessa bilchaatu tokko xumura isaan ilaaltan hunda isaa godhee isin agarsiisaa. Akka fedhetti nyaachuu danda'a. Abbaan kun isa lammataa irra kaa'ee jira. Xumura isaa laalaa isiniin jedha. Nyaata baay'ee namatti tolu hedduu laafaa ijoolleefis ni ta'a. Kanaafuu namni hunduu godhaa. Tallaa jallee keettanii booda ho'iftanii nyaachuu dandeettan. Killeen akka heetanitti wanta ta'een bunaan nyaatamuu danda'a. Hedduu laafaa kun hin ciccitu argaa jirtanii. Kana fakkaataa nyaanni guyyaa har'aa akkana jenne kun assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Nyaanni baay'ee bareedan kun haala salphaa kanaan hojjetamee xumuramee jira. Waaw, amma nyaanni bareedan kun kunoo xumuramee akkana nyaata jirra. Kottan wajjin nyaadhaa isiniin jenna. Akkasii mana keessanii godhaa isin hundi keessanuu wanta kana hojjedhaatii ilaalaa jedhaa. Waan baay'ee das nama jedhu waan bareedu wahiiti.
akkasitti isinitti tollaan koomantii sheer gochuun dagatinaa subscribe godhaa mana quufaa guddisaa isiniin jedha. Bye bye.